wanni gartee ammaan tana warri Iiraan as bahanii dubbatan tun haasawaa reefuun tana Prime Ministertichi Israel godhaa ture sanii wajjin inni imma akka poolitikaatti itti fayyadamaa jira. Okay? Kanarratti qabxiilee gurguddoo inni itti fayyadamaa jiruun isiniim. Dursoo torbaan lama duraan isinii himan Iiraan akka boombii nikulaaraa qabdu. Tana isinii himeetiin jira. Dhageessaniiti jirtan. Warri mana keessa jirtan. Inni amma reefuun tana afaan isaatiin Iiraan nikulaaraanii nu dhowuu haatee jedhe galgala. Reefuun tana akkas jechaa jira. Dubbiin achitti hin dhaabbanne. Haleellaan ammaan tana isaan nurra gaggeessaa jiran tuni haleellaa marsaa duraatii. Marsaan itti aantu Yurooppiidha haleeluu deemanii. Warreen Yurooppiidha kan gartee ammaan tana Israa'eluma qofaatutu haleelama jettanii teessanii nu eeydan kuni. Okay? Ifiifuu haleelamuudhaaf teessanii tanaafuu daddafaatii lola kanarratti hirmaadhaadhaa jechuu jiraan. Yaaminsa godhaafii jira. Koottaa lola kanarratti nu gargaaraadhaa jechaanii jira. Okay? Gara kaaniin Pirezidaantiin Ameerikaadhaa lola kana guutuma guututti dhaabuudhaaf hojjechaati jira. Okay? Dhaabuudhaaf hojjechaa jiran kun isin jiru edda galgala lola kanarratti waraanni Ameerikaadhaa Iiraan haleeluu irratti hin hirmaanne. Qaceloo dhageeffadhaa. Waraanni Ameerikaadhaa wanni isaan irratti hirmaatan Israa'el ittisuu irratti hirmaatan. Takkaa gartee duroonnanii fi misaayiloota gartee warri Iiraan ergan kana qabuu irratti buusuu irratti hirmaatan. Waan gartee egaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaniif jecha san irratti hirmaatan malee ammoo akka gartee amma duraa sanitti Iiraan haleeluu irratti hin hirmaanne. Tuni qabxii guddoodha beekaa. Tana keessa maasis siisfaayirii waliin qaban kana diiguu hin barbaaddu Ameerikaan. Pirezidaantiin Ameerikaa reefuun tanallee barreesseeti jira. Akka gartee akkaawuntii isaa gubbaa irratti barreessetti isiniin garsiisaa. Barruun tuni gasilaa guututti isiniin baatu akka gartee reefuun tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa barruu tana irratti barreesse. Gabaabinatti wanni inni jechuu jiru wanni inni jechuu jiru lachuu keessan lola dhaabaadhaa jechaa jira. Yeroo akkamii gartee yeroon isin amma dura dhageessan kan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Iiraanii fi Israa'el wal cinaa fidee lachuu keessanuu wal haleeluu dhaabaadhaa yeroo inni jedhuun yeroo akkam dhageessan amma dura. Silaa gartee duraan taate Iiraaniitu dura Israa'el haleelee tanaafuu gartee kuni vaayaleeshinaa tanaafuu nuti gargaaruu qabnaa jeeti silaa dibbee lolaatumaa jechuudha. Takkaa gartee afaan lolaatiin haasa'u. Afaan lolaatii fi afaan dippiloomaasiidhaa adda adda. Tiramp immoo afaan dippiloomaasiitiin haasa'u jira. Isin lachuutu lola dhaabaati. Mee karaa marii koottaadhaa jechaa jira. Isin lachuutu. Isaan lachuutu wal qixa laalu jira jechuudha. Inumaatu edda galgala toora gartee halkan walakkaa halkan gaanuu biratti gartee toora subii kana barruu maxxanseeti ture. Barruu isaa sanirratti isin lachuutu daddafaati gartee lola kana dhaabaadhaa jechaati ture. Barruu akkasiisanis gadhiiseeti ture. Yeroo san namni hedduun yaada isaa san akkaataan inni akka itti fudhachaa jiran pirezidaantiin inumaa gartee Israa'elitti haasa'u jira jechaa turan. Okay? Oguu gartee isin lachuutu jiruun Israa'el qofatti haasawaa jira jechaa jiran. Maaliif akkas? Mootummaan Israa'el siisfaayirii kana nu jalaa diidii jeeti sodaachaa jira. Okay? Ammaasis beekaa wanni takkataniin reefu dura irratti isinii hime takka pirezidaantiin Ameerikaadhaa lola kana gartee kadhaabuu danda'u ana nam tokkollee nu gartee lola kana godhuu hin danda'u je'ee dubbateeti ture. Garuu Benjaamin Netanyaa'uudha
waan pirezidantiin je'esan duraa balleessuudhaaf duraa fashalsiisuudhaaf lola eegale guyyaa kaleedhaa jechuudha. Namni hedduun amma gartee akka Israa'el Ameerikaa harkaa qabdu kunoo hin agartanii pirezidantiin reemutan akkani jedhee ture garuu amma gartee Netanyahuun lola eegaleeti jira jaaniiti qubatti laachaa jiran. Isin galtee wani jechaa jiru. So dubagaa amma reefuun tana dubbii himaan paarlaamaa biyya Iraan Mohammad Jaalabaaf Kajaaniin san inninis karaa akkaawuntii isaa gubbaarratti barruu gadhiiseeti jira. Akkasuma san pirezidantiin biyya Iraanis barruu gadhiiseeti jira. Okay? Inumaa gartee Mohammad Jaalabaaf akka inni jechaa jirutti mootummaan Ameerikaa takkaa gartee warri Israa'elis lola dhaabuus hin fadhan ammaas siisfaayirii godhuus hin barbaadanii. Wanni isaan irratti hojjechaa jiran lola kana jajjabeessaniituma itti fufuudhaa jechaa jira. Okay? Ifa isinii taateemi? Okay. Amma gaa wanta kaan isinii jidduu lolaa kana gartee waan adda addaa isinii maatiin ture wanta gata qalbiidhaan dhageeffachuu qabdanii isinii qaceloo dhageeffadhaa kanarratti. Okay. Qaceloo dhageeffadhaa. Guyyaa kaleedhaa mootummaan Iraan seenaa hojjettee jirti. Seenaa akkamii maali wanni isin hojjette san ammoo naan jechuu ni dandeessan. Seenaan isin hojjette yeroo duraatiif yeroo duraatiif biyyootan addunyaa tanarra jiran tahanii lola biyya biraa irratti gartee eegaluudhaan seenaa dalaydee jirti. Amma dura yoo laaltan Israa'elitu isaan dhawa ni usan. Israa'el ni dhoyti ni usan. Deebii hin deebisan. Libanaan ni dhawamti deebii hin deebisan. Gaazaan ni dhawamti deebii hin deebisan. Yaman ni haleelamti deebii hin deebisan. Isinii galtee? Eeda galgala wanni isaan godhan jecha qofa dubbachuu odoon taane wanni isin godhaa jirtan kuni sarara diimaadhaa as yoo dabartan jaaniiti yaada lafa kaayanii turan. Yaada san akka gartee namni gartee waan kanan balleessin yoo balleessite siin garafaa siin jaa takkaa gartee kurkumeen si dhawa siin jaa akkasuma miti. Gaafa xixiqqoodhaa gartee akkasii bara. Waan jaansan waan Israa'eliin jechaa turan san hujiirra oolchanii jechuu afaaniin qofa dubbachuu odoon taane hujiidhaan agarsiisan. Eeda galgala Iraaniitu dura Israa'el dhawe. Okay? Yeroo duraatiif tuni seenaa guddoodha. Viidiyoo tokko kaniin gara Feesbuukitti maxxansee booda deemaa laalaadha. Misaayiloota Iraan kan yeroo duraa edda galgala gulola eegalan san duru marsaalee misaayiloota keessaa marsaalee duraa edda marsaa 5 misaayilli gartee Iraan ergite san marsaa duraa san hogguu misaayil Joordan gubbaarra dabru warreen Joordan gammachuu isaanii sagalee ni dhageessa. Facebook gubbaarra achi gubbaarraan kaa'ee jira.
inni kaasanii beeka ammoo ni kaasan akkasitti hubadha daddafaatti dhaqaa laala jarri ni kaasan ittiin waan akkanaan hin dhiisan ni kaasan tanaafin yeroo hedduu gartee waan isaan kaasan achirra maxxansuun barbaada dhageeffadhaa deema addunyaa guutuutu Israel tana jibbaa jira amma namni cinaan gartee bar Jordan biyya Islaamaati maali biyya Sunniidhaati Jordan maarreedha jechuu ni danda'an like akkasi laaluun ni danda'ama okay garuu akka gartee warra inumaatu ifii isaaniitiifuu warra Iiraan jirutti gammadaa turan ede galgala yoo yaadatan yoo viidiyoo laaltan warri Iiraan eegalolli kun eegalame as jidduu halkanuu addabaabaayii jiranii beeka halkanuu garuu immoo ede galgala hoggu warreen gartee addabaabaayii adda addaa keessa jiran hogguu Iiraan Israel haleeluuf deemna jaanii ibsan karaa waraanaatiin warreen addabaabaayii dhaabbatu saniifis akkasitti gartee warreen gaa maayikirfoon harkaa qabu ibsaafiiti turan viidiyoo ilaaltan gammachuu ummataa yeroo sanitti waanuma ajaa'ibaati daqiiqaa muraasa booda misaayiloota isaan gubbaarra deemu kana arkanii akkana gammadan jarri gartee warri Iiraan maaliif seenaan amma isinitti himaa jiru kana waan dhugoomsaniif waan arkaniif ummanni isaaniitillee dadhabateeti jira yeroo hunda gartee nuti dhawamuu yeroo hunda nutummaan cal jennee obsinee taa'uu yeroon san dabarteeti jirti okay haasawaa reefuun ibsa reefuun tana pirezidantiin Iiraan baase mee oo jiraate isin agarsiisa akka gartee na duuba gartan kanatti ilaala haasawaa kana reefuun tana inni baase okay waan hin kuchisuus gaa'ii wallaalin haadha jara sosobuu qabna haasawaa isaa keessatti wanni inni jechaa jiru yeroon like wanni inni jechaa jiru haasawaa isaa keessatti lubbuu takka qabdaa lubbuu takkitti qabdu tanaaf jecha sodaadhaan jiraachuu dhiifneeti jirraa dhumnus lubbuu teenyaaf falmannee haa dhumnuu jennee murteessineeti manaa baanee amata dheeraa obsine jiraanne hulii booda sodaadhaan hin jiraannu ammaasis haguuggaa gartee warreen humnootteen gurguddoon gartee nurra kaayan kana yeroo boodaatiif yeroo xumuraatiif firraa cabsineeti nagayaan gammachuudhaan jiraachuu barbaannaa jeeti yaada isaa san barreesse jechuudha. Beeka inni akka diploomaasiitti yaada san barreesse. Akka afaan waraanaatti immoo yaada san yoo ka dubbisu taate nuti amma booda itti sarra hin jirru jechaa jira. Okay? Nuti amma booda diina firraa itti suurra qofarra hin jirru jechaa jira. Yoo diinni nu sodaachise bikka fedhe inni jiraatus ni haleellaa jechaa jira. Dhiiroo isiniif ifaa waniin jechaa jiru kun afaan waraanaatti akkas jechuudha. Inni immoo diploomaasii waan ta'eef jecha diploomaatikiidha afaan diploomaasiitiin barreessa. Isinii galtee? Namni hedduun gartee haasoo kana akka malee irraa gammadaa jiran barruu inni barreesse san. So tanaafi hoggaa gartee waraanni isaanii viidiyoodhaan biyyootan akkanaa warra Yuurooppiidhaa Saayipirasii fi kana hunda ni haleellaguu jaan kaampii waraana Ameerikaatti garsiisaa jiran ta Yuurooppii keessa jirtu. Bikka Ameerikaan xayyaarota lolaa itti dhooyfachaa jirtu. Isinii miti jidduu odoo marsaa tana gartee ceasefire booda hoggaa gartee xayyaaronni lolaa Ameerikaadhaa hedduun karaa Israa'el irraa ka'ee karaa Yuurooppiidhaa deemaa jiraa jedhee hogguun isinii himaa ture warri mana keessa turtan yoo dhageessan mee mallattoo naa godha. Xayyaaronni hedduun gartee kan bika kanaa ture amma kun asirraa ka'ee karaa Yuurooppiitti galu jiranii. Yeroo hedduu hogguu gartee Ameerikaan akkana gootu wanni itti aanu lolaan isiniin jechaa ture. Akkas bara
Tanaafin isin jaabar wanni nuti gartee hordofnu tartiiba gartee isaan jala deeman paatarnii isaanii laalleeti saniin amma duraas waan akkanaa godhan tanaaf gartee daataa jala deemuun hedduu barbaachisaadha. Arra qabxii guddoon gartee tallola kanarratti warri Iiraan injifannee jirra jechuu bira dabraniiti nuti amma booda sodaadhaan hin jiraannu jechaa jiran. Namnummaan fedhee nu sodaachisuu hin danda'u jechaa jiran. Yoo lubbuu teenya kafaluu barbaachisu taate lubbuu teenya ni kafallaa jechaa jiran. Okay? So jarri kuni murateeti jira jechuudha. Lolli kun ilaa hanqa dhumaatillee gartee ilaa hanqa biitti isaanii diigamtee hundi isaanii dhumanillee yoo taate murteeffataniiti jiranii. Kanaafu gartee haala sablatti ilaaluun gaariidhaa mitiin isiniin jechaa jira. So kanaa hojii wal qabatee reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa qabxiilee gurguddoota akka dubbateeti jira. Akka pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa jirutti lola maanta nagartee warri Iraanii fi Israa'el walitti daddeeffatan kanarratti isaan lachuutu walqixa wal dhaawanii jiranii jechaa jira. Ammaasis ceasefiriin keenyaas hin tuqamnee jechaa jira. Okay? Cinaan keessan hoguu gartee lola kanarratti Iraaniitu moo jira karaa dippiloomaasiitiin, karaa politikaatiin, karaa propagandaatiin karama hundaanuu jee gartee kun isinitti himaa jiru. Inumaatu amma gartee karaa ceasefire qabxiilee ceasefiriitillee waan Iraan barbaaddu qofa irratti haasa'u godhu jiraachuun kuni hammam takka akka isaan injifachaa jiran nama agarsiisa. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa ifatti dubbateeti jira. Arraas nuti jabaannee lola kana dhaabnee karaa nagayaa irratti hojjechuudhaaf qophiidhaa jee reefuun tana. Okay? So ammagaa warreen gareen warri Iiraan reefuun tana ibsa isaan baasan ka waraanaa san keessatti Hormuzis cufnee jirra, Baabal Madaabis cufnee jirra, daldala addunyaadhaa kan reedsiirraa eegalamee ilaa Parshiyan Golfiin deemee eessa dhaqa? Indiyaan Ooshin ka dhaqu guututti cufnee jirraa jaanii ibsaniiti jira. Amma gaa kuni beekaa ikonomii addunyaadhaa daranuuti miidhuudhaa ta'a. Kana jechuun maal jechuu? Ammaas pireesharii gartee dhiibbaa jajjabduu Ameerikaa irra kaa'u jiran. Akka daddafanii takka gartee uggurrii isaa Ameerikaanis irra keessatan akka daddafanii banan. Akkasuma san daldalli gaa kan gartee reedsiidhaa fi akkasuma san Hormuz keessaan dabraa jiru kuni gaaza qofaa miti. Namni hedduun gartee gaaza qofa ilaalaa jira. Meeshaalee hedduutu jira. Tan gartee markaboonni daldalaa kuni olii gad deemuun. Kana hundaa'u gartee guututti diigaati jiran jechuun balleessaati jiran. Wanni kuni yoo gartee guyyaa lamaaf guyyaa sadiif ka dhaabbatu taate akka gartee torbaan tokkoo fi takkaa gartee ilaa baatiifaa meeshaa if duuba deebisa. Hojiin bikka galma kan geenye if duuba deebisa. Maaliif? Eegi gartee akkuma Strait of Hormuz keessatti argaa jirtan dooniin kumni lama kumni sadii gartee hogguu dhaabbattee bikka takka hojii irratti hogguu deebi'an dooniilee kuma sadeen kana dura fixan malee doonii haaretti gartee dhufaa jirtu tana namni ilaalu hin jiru. So tartiiba eeggattee ol seenti jechuudha. Akkasumatti gartee wanni hundinuu dillee taatee. Tanaafi gartee arraan tana warri Iraan as bahanii nuti daldala hundaa'u guututti dhaabnee jirra. Akkasuma san mootummaa Iraanis mootummaa Yemanis hin irraanfatina. Edda galgala isaanis Israa'el keessa bikka adda addaa haleelaniitu turan.
waraanni isaaniitillee ibsa baasaniiti turan beekaa. Mootummaan Yemeniis akkasumas garee warra Yemen Huuziinis akkasumas itti gartee warri Iraanis irra deddeebi'anii gartee Baabul Mandab kana ni cufnaa yoo gartee jarri kun waan nuti jennuun dhaga'uu didan yoo lolli kun gartee akka nuti barbaannu deemuu didee takkaa'ummoo daddafanii lola gara lachuutuu dhaabanii karaa gartee nageenya irratti yoo cin tarkaanfanne taate. Inumaatu maasis qarshii maallaqa gartee doolaara biliyoona 24 san dabarsanii yoo kanuun kanneen taate jaanitti gaa odeessaa jiranii jechuudha. Warreen gartee arkuu barbaadaniif barruun tan jaranaalticha waraana Iraan ol aanaadha. Warra gartee special force gaggeessu qaanii kajaaniin gartee kunoo barruun isaa tana fakkaatti qabxiilee hedduudhaatu gartee achi keessatti haasoe. Tan gartee daldala addunyaa guutuutti duwwatti ziirootti deebisna haja'u jechuudha. Nuti gartee Hormuz irraa eegallee Baabal Madaabiin Pershian Golfiidhaan reessii akkuma jirutti gartee calgoonee jirraa haja'u. Kan yoon baase reefuun tana baase odoon hin laayiviin seeniin jechuudha. Ifa isinii taateemi? Dubagaa wanta takka isin garsiiseetiin achi booda karaa qabxii itti aantutti ichi dabarraa. Gaaffii hedduu ka qabdan harkaatiin jira. Gaaffii teessaniin gartee obsaadha itti dhufnaa gaaffii teessanii. Garuu wanni gartee ajaa'ibaa takkataniin isin garsiisu. Waan ajaa'ibaa takka gartee taniin isin garsiisutu jira. Odoon gartee keessachiin kun neemee tanaa isin garsiisa. Akkuma gartee na duuba gartanitti bikki kuni warshaa misaayilaa ta'e Izraa'el edaa haleelamtee turte. Akkanatti gartee bar lafa balloodha kaampii guddoodha balbalaa jirti. Sanis harkaadha. Let's see. Dubagaa akkuma gartee na duba gartan kanatti mee ilaalaa qaceellotti taateen tuni biyya Iraaq keessatti gaa mootummaan Iraaq tuni misooma gartee adda addaa ka biyya keessa gaggeessan akkuma gartee biyya teenya keessatti yeroo dheertuudhaaf warri gareen TPLF tuni dhagaa keessee odoo gartee waan silaanni jaarra ja'an san hin jaarre dhaguma kaayanii nama sossobuu takkanii beeytaniimi. Ni yaadattanii warri gartee oduu biyya teenyaa hordoftan. Amata dheeraadhaaf dhagaa buuraa jaanii gartee kan lafa kaayanii akkasitti dhaqanii wanta itti muranii gartee footootti kakaanii deeman tokko. Ka achi booda gartee misoomni karaa sanuu hin baane. Ni yaadattaniimi. Duba gartee waanuma akkasii saniitu Iraaq tana keessattis gaggeeffamaa jira. Yeroo ammaan tanaa tana. Keessaafuu gartee magaalonni Iraaq kuni Iraaq tuni beekaa qaceellotti gartee biyya tujjaara horii guddaa qabdi. Akkuma gartee madura isinii hime daldalli isaanii takka gartee gaasni isaanii hoguu gurguramuu maallaqni Ameerika gala jedhee waan adda addaa isinii himeetiin ture. Garuu viidiyoo kana gartee guyyaa kana laaleetiin hedduu na kofalchiise isinis gartee arkuu qabdanii jechuudhaaf hin fide. Amma gaa jiraattoota magaalaa tanaatutu warra gartee poolitishaanota isaaniirraa jookii godhaa jira, qishnaa godhaa jiran. Jarri kun gartee amma warra gartee jiraattoota magaalaati, magaalaa tanaati. Kan gartee akka poolitishaanaatti gartee achi haada diimaa kana qabuus isaanuma. Kan muruus isaanuma beeytanii. Waanuma ajaa'ibaati beeytanii. Let's see. Dubagaa akkana mummuraniiti bikki isaan kunoo kan muru jirus gartee kana
warra akka odeessaa jiranitti yoo xiqqaatee toora gartee nama 30tu dhume jaaniiti gaa odeessaa jiran. Wanni takka gartee tan namayyuu ajaa'ibsiiftu keessa guyyaa kaleedhaa mootummaan Israa'el yeroo takkatti biyya saditti lola gaggeessaa turan. Gara gartee Gaazaa kana keessatti lola gaggeessaa turan, Falastiin keessa bikka adda addaatti haleelaa turan, akkasumas Libanaan achi booda Iiraan guyyaa tokko keessatti beeka. Waanuma ajaa'ibaati beeka bar seenaadha tuni. Bikka sadeenittuu lola ajaa'ibaa kana gartee gaggeessaa turanii jechuudha. Ooritti jiran gaa ammallee addan dhaabbanne. Okay. Tanaas gartee isiniin garsiisa. Akkuma gartee egaa asirratti gartanitti turetti bikki kuni bikka haleelamuudhaaf deemtu laal bikki kun bikki agartan kuni haleelamuudhaaf deemti. Misaayila kanaatutu as dha'uudhaaf deema. Okay? Bikki haleelamtutu namas bikka kamalee jabduudhaati waraana Israa'eliif beeytanii. Silaa gartee isin himeetiin ture bikki gartee Israa'el Iraan irratti xiyyeeffatte taniin isin hin jeeqeessa. Okay, let's see. Bikka san akkuma gartee mootummaan Israa'el nuti misaayilota warra Iraan akka jirutti qabnee buufneeti jirra. Takkalleenu kaampiin ammaan tana haleelantuni kaampii waraana kunis mootummaan Israa'el bikka gartee warri Iraan misaayila irraa haleelaa jiru. Bikka san fi ammaasis bikka gartee air defense isaanii dhooyneeti jirraa jaaniiti gartee asirratti garsiisaa jiran. Okay? Bikki tuni bikka haleelamte. Warri Israa'el gartee akkana garsiisaa jiran. Eega haleelamte booda hunoo akkana fakkaatti. Garuu gaa warri Israa'el gartee kanuu akkanatti bikka gartee warri Iraan air defense qaban haleellee jirra jaanii dubbachaati jira. Okay? Haleeluu ni danda'anii ni danda'an. Garuu immoo tanaaf gartee guyyaa tokko kana lamaati eeguun barbaachisaadha. Maaliif akka gartee lola kana keessatti irraa barree irratti yoo taate mootummaan Iraan bikki isin haleeltan san bara kunoo waan akkanaati jaanii gabbaasuu danda'an. Akkuma gartee amma dura godhaa turan san wanni isin haleeltan kuni feekiidha waan dhugaatii miti jaanii gartee gadhiisuu waan danda'aniif jecha akkasitti gartee xiqqoo obsaanis ijuma obsaatiin laaluun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Okay. Ammas waan biraa takkatti jiratanii isin garsiisuu barbaadu. Yoo isinii mul'ate hin beeku. Okay. Seenuu hin danda'u ayyaawwan. Seenuu hin danda'u san.